Tada wallahi lazim isuma dhugaasiin jedha. Ani sijjammar tiiktookidhaan nama jiraatus miti. Anfamasuus hin barbaadu. Dhugaa yoo dubbanne ani Mansuureeni mucattii tanarraa ni cubbifama. Yoo tokko tokko nama nu jaalatu dhiifneeti nama nu hin jaalanne wajjin rakkannaa jechuudha. Dubartiilleen dhiirillee amala akkanaa qabnaa jechuudha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa nagaallee hin dagannee har'a deebinee dhufnee jirra jechuudha. Har'arraa kan laallu jechuudha. Reakshinii irratti kan dalagnu Mansuuree fi Haafizaadha. Intalli Haafizaa jedhamtu dhiyeenya kana jechuudha. Mansuuree jaalallaan qabadhameera. Nafuutu malee ani homaa sirraa hin barbaadu. Sima qofan barbaade jetteerti jechuudha. Isirratti reakshinii kan dalagnu ta'a jechuudha. Irratti immoo deebinee yaada kan kenninu ta'a. Dhaggeeffatinaas ni jedha. Mee jalqaba irratti immoo viidiyoo ishee jechuudha. Waan isiin jettu dhaggeeffannaa saniin booda immoo viidiyoo jara lamaan jalqaba gaafa walitti dhufan haasawan ni jira. Viidiyoo saniin dhaggeeffannee wanti akkanaa kun immoo Oromoo keessatti maal fakkaata? Karaa amantaa immoo maal fakkaata kan jedhu jechuudha. Gadi fageenyaan kan laallu ta'a. Mee amma jalqaba irratti viidiyoo isiitti haada baru. Hi guys. ዛሬ ማለት ነው በጣም ነው የከፋኝ። በህይወቴ እንደ ዛሬ ከፍቶኝ አያውቅም። ወላሂ በጣም ቅስሜ ተሰበረ። ዛሬ መንሱር ሊብ ላይ የሆነ ነገር ስልሰማው ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እኔ እዚህ ምድር ላይ በህይወቴ ሞክሬ ያቃተኝ ፍቅሬ እንዲይዘኝ ነው አለ። ሀታ በብር የሚገዛ ቢሆን እገዛለው ነበር አለ። እና እንዴት ሰው ያለ ፍቅር ይኖራል? ፍቅር እኮ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሀብቱ፣ ዱንያው፣ ብሩ፣ ፎቁ፣ ወርቁ ሁሉም ነገር አላፊ ጠፊ ነው። ነገ የምንለብሰውን ልብስ እንኳን ሳይቀር ትተን እንሄዳለን። እና ዛሬ አሁን በዚህ ሰዓት ዛሬ ማደራችንን እንኳን አናውቅም። እና ምን ልላችሁ ነው መሰላችሁ? እኔ መንሱርን ባጣ በዚህ ምድር ላይ በጣም የምጠላኝን ሰው ነው ያጣሁት። እሱ ግን እዚህ ምድር ላይ በጣም የምትወደውንና በጣም የምታፈቅረውን ሴት ነው ያጣው። ማን ነው እስኪ በጣም የሚጎዳ? ፍቅር ያለው ሰው ነው ወይስ ፍቅር የሌለው ሰው? ፍቅር እንዲይዘው እንኳን በብር እንኳን ቢገዛ መግዛት የሚችል ሰው ነው ወይስ አላህ በውስጡ የሰጠው ኒዕማ ፍቅር ያለው ሰው ነው የሚጎዳ? እና ኩን ፈየኩን ሁሉም ነገር በአላህ ውሳኔ ነው የሚሆነው። ሁሉም ነገር በአላህ ትእዛዝ ነው የሚሆነው። እና ኩን ፈየኩን እኔ ፍቅር ስላለኝ አልሐምዱሊላህ፣ ወላሂ አልሐምዱሊላህ። ግን አንዳንዴ የሆነ ማለት ሞራል የሚባል ነገር አለ ጋይስ፣ ሞራል የሚባል ነገርና በጣም ነው የተሰማኝ። ግን ደግሞ ይሄን ነገር በመስማቴ ደስ ብሎኛል። አለ አይደል? በቃ ይከፋል፣ በጣም ልብ ይሰብራል። እና ኢንሻአላህ እሱ ፍቅር ይዞት ሳላይ አላህ እንዳይወስደኝ እንዳልሞት ዱዓ ያደርጋለሁ። መንሱርን ፍቅር ሲይዘው ማየት ፈልጋለሁ። ከኔ አይደለም ፍቅር ይዞት እሱ እንዴት እንደሚሆን ለማየት ጓጓውኝ ጋይስ፣ የምር ጓጓውኝ። እስኪ እናንተ ምንድነው የምትሉት እዚህ ላይ? እኔ የተጎዳው ወይም የምጎዳ ይመስላችኋል? ምክንያቱም እኔ ጋር ፍቅር ስላለ እኔ አልጎዳም። osoo wal fuudhanii jara lachuufuu kun yani carraadha jedheen yaada jechuudha.
wanti baratamin tokkotti nama keenya keessatti jechuudha dubartiin nama gaafachuun dubartiin jaalala ibsachuun hin baratamne garuu kanaan duratti wanni beekamu tokko hin jira jechuudha aseenaa wanni jedhamu tokko jira Oromoo keessatti jechuudha dubartiin gaaf aseenaa sitti dhuftee seera Oromootti danuu aadaa Oromoo keessatti ofirraa gadi hin baaftu jechuudha jaarsa fiddee maal fiddee fuuta jechuudha alkallattiin kunillee aseenama jechuudha aseenaa ammayyaawaa yoo jennee rakkoon qabu jechuudha aseenama santuu teknooloojii wajjin ammayyaa'ee dhufe kanaaf ani akka nama dhuunfaa kootiitti jechuudha Mansuureen jaalala kana otoo keessummeessee baay'ee natti tola isin immoo maal osoo ta'e ka jettan yaada keessan koomentii jalatti naa keettanii meeqa isaaf isin waliin dubbattu immoo viidiyoo kana dhageeffannaa jechuudha. Wallaahi laazim isuma dhugaasiin jedha ani si jammar tiiktookidhaan nama jiraatus miti anfammasuu si barbaadu si jammar በእጅ ሲያሽማ አይንን የቱ ይሄ ኩባያ የውሃ መጠጫ የኔ ፎቶ ነው ያለበት። አዎ እና ፎቶዎቹ ራሱ ሲሰሩ እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው ምናምን ሲሉኝ ከ10 አመት በኋላ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ነው አልኳቸው። የት ነው የምትኖሪው ለመሆኑ? ወይስ ጅራታ? ዱባይ። አሃ ከነ ሱራ ገዝቴ ማተሚያ ቤት ወስደሽ ነው ያሳተምሽው ልብሱን? አዎ። ሲሪየስሊ? ወላሂ አከ ታቢ ሜቃይ ነው ጀቺ ስትፈካት። እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ኮሜንት ላይ Viidiyoon isaa bisiin horiinaa san immoo kana fakkaate jechuudha. Ifiin jechuudha maakii irratti jechuudha kubbaayyaa irratti suuraa isaa suuraa isillee kaaffattee tiishartii irratti illee jechuudha. Suuraa isaa hojjechiiftee jechuudha mana maadaamii keessatti jechuudha kan hojjechiisuun baay'ee ulfaata jechuudha. Hammam akka isaa jaalattuu fi hamma ibsuuf jechuudha isa amansiisuuf dhugaan akka isa jaalatte isa agarsiisuuf kana hunda hojjette jechuudha. Ani kanaaf osoo dubartii kana fuudhee wanni isatti xiqqaattullee hin jirtu waan ta'eedhaa fi kan mangorsaa isin immoo subscribe share like gochuun dagatinaa yaada keessan immoo koomentii jala nuu kaan jedhaan nagaata.